arrawaan adda ta'e wayii san agarsiisa. Ooyiruun san argaa jirtan kun timaatimiidha. Qaaraa akkasuma goomman of keessaa qaba. Wanni kun cufti hektaara tokko irratti kan oomishame. Baajetti isaa waliigala ammoo qarshii naannoo qarshii 115 kan oomishameedha. Baasiin itti baate. Walumaa galatti lafti kun isin argaa jirtan kun cufti isaa lafa jallisiiti jechuudha. Lafa jallisiin irratti oomishamaa jiru amma isaati ammaa kana. Bifa san argitan kanaan oomishama. Warroonni information garaagaraa barbaadan ammootinuu keessa nu dubbisuu dandeessanii koomentii irratti yaada nuu kaa'uu dandeessanii. Warroonni odeeffannoo kanaa fi kana fakkaatan barbaadan YouTube keenyas subscribe nu gochaa nu jajjabeessaa isaniin jenna. Akkuma carraa ta'e immoo oomishni kun kan ta'een laga Weelmal bishaan laga Weelmal kan mootummaan qabee ammaan tana hawaasa irraa maalii kanneen faatti buqqisuu jiru kana bifa kana fakkaatuun jallisii ajaa'iba irratti dalagaa jiranii. Akkasumas fuulduraaf yoo rabbi fedhe waan adda addaa irratti dalaguu hawwina. Lafa keessan qopheeffatanii warroonni oomisha garaagaraa yookaan jallisii harmarraa qabdan akka itti fuuftan isaniin jenna. Hanga ammanaan warri nu dhageeffattan galatoomaa isaniin jenna. YouTube keenya subscribe gochuudhaan nuuf ana dhaabadhaa isaniin jenna. Bye bye.